numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruutoo moo haddee takkaan teenye caayaa yaa waaqanaa tolche tanaafiinsi yaalaali rakkootiya numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruutoo moo haddee takkaan teenye caayaa yaa waaqanaa tolche tanaafiinsi yaalaali kirkootiya jireenyi hammatee taibanatta hullee abdii fuula duraa nan cabsuu hamilee akka maleetu barbaadadhe hulee boruun keessa bahaa arradadda bullee akka maleetu barbaadadhe hulee boruun keessa bahaa arradadda bullee numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruutoo moo haddee takkaan teenye caayaa yaa waaqanaa tolche tanaafiinsi yaalaali rakkootiya guyta koo gammadee akka ilmoo namaa keessaa bahuun oolu taquuttee dhiifama. Artist Almaaz Tafarraa bara 1949 godina Harargee Lixaa aanaa Duubbatti dhalatte. Umurii ijoollummaa isheetti jaalala muuziqaa ishee hawwateen gara jiruu muuziqaatti kan seente. Mee artist Almaaz Tafarraa bara kam gara artii muuziqaatti yookaan hawwisootti poolisiitti kan dhufan? Yeroo ammaa tanaa maalirra jiru? Turtii qabnaa nu wajjin. Para jahatami shanin polisa sen. Polisa. Hawwiso polisiidha. Hawwiso polisi. Harar kan. Hawwiso polisi harar. Mi wilisumatti gusintan sirba dura gar wilisumatti sintan sananaaf sirbu dandeessu. Sirbi dura kanin itti ni je. Ililleerummaana nurga karaana duri wal jaalanna ma walirraanfanna jiinin baane jetta maana gubbaagay jiinin baane jetta maana gubbaagay waan yaaddu jetta bona kaniin baduugay. Mi gara wilisummaa yookaan artii muuziqaatti wanti isin fidi maalidha yeroo sanatti? Yeroo sanatti ijoollummaatti ni taphanna. Sirbanii jaaladha kana maatii soggaan dhageenyuma wallisaa. Sanumaatu gamana na fite. Yeroo sanatti kunoo sirba hedduu baastanittanii fakkeenyaaf poolisii hawwisa poolisii eeguu turtanitti ni duullaa jetteettan bara 1967tti. Ni sirba isa yaadattu? Ni yaadadha isa. Ni duullaa nammallee ni duullaa ni moonaa nammallee ni moonaa diinaa alaaqee isaa firraa dhabamsiifnaa ammallee ni moonaa ni duullaa nammallee ni duullaa ni moonaa nammallee ni moonaa shaabiyaa dangaarraa firraa dhabamsiifnaa ammallee ni moonaa qabsoon teenya ganaa bara ammallee ni duullaa hamma dhabamsiifnu way wallaalaa fi beelaa way wallaalaa fi beelaa. Waayuu bara 1975ttis sirbooyi sirbeetaniittan osoo poolisii hawwisa poolisii keessaan bahin garii hogguu siiraa sirbe jedhu. Aan hogguu siifiina ala khaju khasiyata qiyya qaduraati. Kan duraati. Khasiyata duraa san hoggaan wallis hoggaan tabadhe poolisaan hogguu duraa jalagu jiru bakka muuziqaa sani naarihan. Naarihaniitiin ammas taayippii baradhee dippiloomaa fudhadhee taayippii daloosu guutuu osoo hin jiru bahee deebi'ee mas deebi'ee osoo hin dalagu jiru aannan kaasanii namu kanuma fiiti jaallata. Nama isaanii sartifikeetaa hin qabne kaayatan. Anis kayetiin osoo nama kanumatti dalagu jiru eeyduu tahee qoranna jedhanii sa'a 11tti mana murtiin dabani sa'a 11 na yaamanii sa'a 12tti ari'amte naan jedhan.
yeroo masan jechuudha. Warri suma dhuma san bakka. Murtiin rasuus hin dhaabne osoo. Murtiin hin jiru gusan isaan maa murteessa. Isaanuma murteessitiin. Isaan maa murteessa murtiin hin jiru bakka achumaan ari'an. Sirba kanaaf ta'u immoo isinis akka isin ibsu seenaa sana isin ibsu sirbitanii jirtan. Sirba sanaaf sirba. Sirbi sana maal jaa gusan gaana jaalatanii guduraate nagaa booduma na jibbane. Gariin hogguu sibiraa qofa yaadaan sifiraa. Gariin hogguu sibiraa qofa yaadaan sifiraa. Duyda galee yommuu fagaatu sibiraa. Duubaa koobaa simmichiraan gartuu firraa. Ana anti kee fakkaatee si dhufaa. Si waraanaa laaltuun gartuun qabu gaafaa. Yoo waa heelummaa si fangafaa. Laayidaa kamtuddaan afuufaa. Summii si iddaa akka bofaa. Yoo waa hilaa si hangafaa. Si hangafa yoo jaalalleedhaa si hangafa. Isa malee kanaa jiru hin jiru. Namichi san na jaalata hogguu dura. Boodarratti gaa na duubaa deemeetiin maas mismaara na dha'ee namni jira. Dhiiga kiyya koobaa na dhaabeeti dhiiga kiyya na xuuxa jechuudha. Kanaaf sirba kanaaf deebii isaaniif ta'a. Deebii taa'eef jeetiin sirbee. Kunoo gara tiksaa re'iniititti deebitaniittan. Yoomirraa gara tiksaa re'iniitti deebitan. Eegaan dalagaarraa ari'ame. Bara kam dalagaarraa ari'amtan? Bara dura 83 ari'ame. Sanittiin deebee 93 mas barneen ari'ame. Mee re'in akkamiin akka eegalu qabdan mee nutti himaa. Re'ee gaafas ijoollee sanaa qaba ijoollee sanaas akkan godhu jeen qabu jeetiin yoon gurguradhee sittiin faayidaa hojii re'ee habbaa lama bite. Habbaa lamaan san biteetiin ilmoo naa dhalte hoggaa naa dhalte ijoolleenis xixiqqoodha aananis irraa elmeetiin ijoollee kannadha. Isaanis ilmoon hoggaa gurguddatanii gurguradha. Osuma jettu isiinis akka waan gargaarsamaaf naa uumamtee gubbaan lakkuu naa dhaluu eegalte. Anis isaan hin dhiisu jeetiin isaanuma jala osoo hin deddeemu amma kunoo arma gaeegaa ijoolleenis amma xiqqoo naa wayyooyte re'eenis numa jirti wajjuma galla amma boodarra waan hin ta'in beeku dhukkubsachuun eegale. Sirba hedduu waa'ee seenaa keessanii wal qabatu sirbitaniittan fakkeenyaaf bu'aa bahii jedhu kaasettiinis yoo baay'ee adda qilleensarra oolle sirbitaniittan mee sirba sanaa sirbuu dandeessu? Bu'aa bahii jiru kan irree ku sirbi kan dura numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruu toomoo haddee takkaan teenye caayaa yaa waaqanaa tolchi tanaafiinsi yaa laali rakkootiyaa jireenyi hammatee. Taibanatta hulle abdii fuula duraa nan cabsuu hamilee akka maleetu barbaadadhe hulee boruun keessa bahaa arradadha bullee akka maleetu barbaadadhe hulee boruun keessa bahaa arradadha bullee numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruu toomoo haddee takkaan teenye caayaa. Yaa waaqanaa tolchi tanaafiinsi yaa laali rakkootiyaa jireenya gadadoo guy tokko moohadhee abdii fuula duraa yoo lubbuun jiraadhee nin ta'a akka namaa waaqayyootti hirkadhee gama boodaan ji'uu mudhii jabeeffadhee nin ta'a akka namaa waaqayyootti hirkadhee gama boodaan ji'uu mudhii jabeeffadhee. Daawwattoota keenya artist Almaaz wajjin turtii goone hin xumurre qophii bohaartii birootiin waliin deebina.